Gaafa nuti gaafa nurratti deebiin inni deebisu yoo sitti tolee fi bifti dhaabbinni isaa yoo sitti tolee sibiisaa wal gallakkisee duraa maqaa waliin haasofte. Yoo sitti hin tolle natti hin tollume itti galqauma irratti buuseen kabiraa jijjiirra waan ta'eef. Amma walii gallee adeemsa filannaa. Fiidiyaan hojjetu dabballee isa shawwatu yaadii gootaatti namaan beekuun si fidira itti ganaadha warratti tokko barattuu qabu naal gurtee mataan nagara galchu barbaadeeti. Akkam shawwatu? Amma raaf maal ayyette namaan fi xiqqaa beekuun si fideen aan jirte. Malee ati ganaan si barbaadan aan jirte. Jaartaan si agargaarta. Kana agarte isa qofaan fadha. Sani achi ganaa qotota tiktookii natti ol gurtee mataan naanneessu maali ani? Maal si fakkaata gisa akka nana qotonni na biraa guutu. Shufuraan na biraa guutu. By the way, namoota na hordofu ni beekame namoonni na hordofu ijoollee hariifaan na hordofaa diyaaspooraan na hordofaa abbootii qabeenyaan na hordofaa ani ijoolleen xixiqqoon na hordoftu si galee. Fidayye. Amma si galee. Kanaaf tokkoffaa irratti namaan hangastii galchu ilaaluu qabda atu. Nama na jaalatuufi nama na jaalatuuf nama na jibbu osoo hin dhayne mana kiyya kanarra beekuun qaba. Annaa godha harka afaan qullaan isaa. Ayyee rakkoota kan qabu. Okay, ta duraa warra siree galtoonni keessan fuuloo godhaan nama keenya. Lammaffaa namni isii wajjin kallattii wal dhufuu barbaadan ilillillee darbaa, onnee dhibbaallee darbaa, kisingillee godha. Kisingillee godha, fooroollee godha, onnee dhibbaallee darbaa. Namni isii fudhachuu barbaadan ililli isiif darbaa anaaf miti. Onnee isirra darbatan, kisingi isirra darbatan namni isii jaallatu jechuudha. Ka jaalala agarsiisuu danda'u. Waliigallee sanarraan kaafee immoo namni fiidiyoo banuu dandeessu. Akka ol seentetti kan viidiyoo bantu osoo hin dhaabbanne viidiyoo bantaa ol baataa gaaffii fi deebii waan nuti si gaafan hunda takka takkaan raawwatte. Namni kana godhuu dandeessu torba naa barreessi. Amma carraan keessan torba barreessi. Ayyee daftee. Ija keessan duraa deddeemuu warra keessa qullaaleen galcha waa asirra waa laaltu malee dabbaan warra keessa qullaa danda wallaahi lazima keessummeessuu si galee asirra waa laalu. Okay, yeah. Waalaikumsalam. Mana? Wajah. Segera lah. Okay, Habibi, akkam jirtu nagaa? Nagaa alhamdulillah akkamati? Fayyaadha? Jira. Mee bilbila kee sirreeffadhu kutaa akka. Okay, sirreeffadhu. Akkasitti harka kee sirreeffadhu. Okay. Sirreeffattee? Enggak boleh coba aja. Adik itu cuma warnanya salah tempe itu cuma kangkung. Ittis koi sittin akkasuma naabsa kan tuqnate. Amalee nama eegi rakkoon qabu suurummaa otoo baatee buuf nan tana hin dadi. Eenyu raayyaan? Isa biraa? Brother kuftee girtaati hin dandeessu. Kaafatee kan namni fardiisee bilbila namarraa kaasee haa ta'u. Obboleessa kiyya duun hin taphatin kabannaa. Anqaalii dabar ganti biraa kan. Yaa kun faayidaan qabu akka kuttee waati. Ati faayidaan qabdu bayi. Nama asirratti ol kafalu malee nagin gatii haa kafalu gijaan asin jiru nama tu bara dabbaa. Ayyee koi haa kafalu walla. Kana dhaggaa ugaa dijii. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ta'ala. Gawgod ya bagiya. Agam jirta? Woi, saya buat ceko nama kapten juga harap ceko harus siapa? Hah? Ceko sitting kaini amtun takka sellalini. Gufun seduran dabbatin talile undi siya seroi tali. Gufun injuru tabagiya gawgod iti. Naga? Dua itu kita dah rebut ya removing dia mah gawgod di. Awo me rumah berbadi aku tak kenal raya. Cari mau berbada. Video pada dulu rebut. Gele tanah. Gele tahu jera. Me push godi. Gau tu godi na raya dua itu godi me jar se berbadi.
Talilee. Makina sabii deemtuun baraarini ilma haadhaa baani na baarini teessisee siyaa nyaachisuun xaarini naaf inni kusulaa waliin dhufnee bar dhukkee sun raakaa laa. Ja awwamee koo kaasitti asboo wallahi wal jalaa qabdanii koo ni beekaa bara ni danda'a. Jabaa dhumchaan. Yaa. Mukaasi gufu karaa nagayaa keessa asi daafisii waan nama naanneessa bakka irraa galasi namarraa geessa. Gawgadi baakii. Akkana hoo. Talilee sirta. Daansi taphachuu deemti moo akkamisaa? Awwa talilee itti as beekaa goggisa maal taati? Mee itti as beekna irraa beekaa jalatan. Allakki hin dhaqqabu ceekuun akkaasuudha. Hin jeequun sitti hin kaatu sirraa bukaaftu wallahi. Ceekuun akkaasuu warra hin dhaqqabu wayi. Kun ammatti muka wajjin. Bayyanfatanaa gari obboleessumaan bayyanfatanaa gari obboleessi waan kuufu harkaa walii obboleessi waan kuufu harkaa walii. Yaa shammee shiriitti yaa beekamas. Awa gogodhiiti. Dabbaan. Dabbaan. Nammaan akka sana na itti gaajabbaan jaalalaa dhufne. Awwa gawgoo naa talilee. Gaaraf garra. Warri fooloo nu godha duraan qabne fooloo nu godha daawaramoo. Dhageessan gurraa. Follow godha gollee tana push godha boo tol darba gammachiisa uummata hiski. Ati bara kina gati dabbaan ni yaadatta? Koi mee geelee kutak. Maal si kan deettee dattabatta? Hai. Yoom guyyaa wallahi osoo keessan sitti mee haajaan guyyaa san kuteef dhageeka. Haajaan guyyaa san kuteef osoo keessan boo jammaan rabbi waliin qabu gaana qabiin gahu. Na beektaa misa. Waliin qabu jammaan. Bakka la dhageeffadhu bakka inni itti si dire sanitti anaa si fayyisan mas deebi'ee sanarra dhis. Ayah rabani ada kamu sini cerita dia boleh pakai ya. Aye. Ayah me sitina jeb sitina nun jeb nar. Bararini ilma haadhaa baani na baarini teessisee siyaa nyaachisuun xaarini. Duga ya shammee shiriitiyya. Ah. Oh Allah kana gawa godhaw. Gawa godha baakiyya jeen.